jechuun danda'u biyya fagoo yoon isin irraa jiraadillee isinan jaalladha. Bakka ala lafa kiyyatu fagoodha dhiigni kiyya dhiiga keessan. Waamoo isinii gochuun danda'u daakuu tokko isinii fiduuf eessaan isinii fidu. Karaa kamiin isinii fida karaa isinitti qaban eessaan isinii fidu. Gaaratti gashanii yoo akka bofaa akka bineensaatti ari'anii gaar tulluutti ol sin gashanu eessaan isinii fidu. Oromoo yoo taane hin duunaayi hin dhumnaa. Maal taane reechi rabbis nu gate namnis nu gate. Bara biyyi wal harkaa fuudhee nyaatu keessa waan bunnu dhabne jaran. Walii keenyaaf illee kennuu dadhabne. Amma hajaata akkan isinitti maddaan. Jabaadhaa argan kennina. Rabbis waliin haa ta'u. Dhugaan keessan sin haa tiksitu. Oolchee sin haa bulchu. Harki hamtuu kana rabbi sin irraa kaasu. Lafa keessan irratti abbaa lafaa ta'a. Hamtuu keessan rabbi sin irraa kaasu. Biyya keessan irra bilisummaan jiraadha. Kana malee maalan qabare? Yoo karaan banamte anatu dhufu. Kanaan tumantu kanaan tumantu. Ilaa uummanni addunyaa Oromoon addunyaa irra jirtan marti laata. Uummanni Oromoo kana qabamaa jiru. Lafa dheeraa taane haadholiin imimmaan isaanii dhangalaasanii booda. Nuna mana nuna esa daina. Biyya abbaa keenya irratti galtuu taane. Biyya abbaa keenya irratti kadhattuu taane. Biyya abbaa keenya irratti qotannee nyaachuu dadhabne maataa keenya irra jiraachuu dadhabne. Ajjeesaati jaarsi buleessi waan lafa kanaan an maqaa keessan sheek abbaasaan beekon sheekni tokko jira kan akka daa'ima isaatiitti walitti qabee jiraatu hidhame naan jennaan halkan tokko guutuun booyan. Ani halkan takka guutuun booy sheekichaan beekon garuu Oromummaa isaa duwwaadha naan kan naga'u. Jarana tokkitti isinaan haa jedhu dhugaan keessan ooshee isin haa bushu. Rabbi isin itti amantan tokkichi sun himee eegee isin haa galchu. Nuti raawwanni keessa jirru. Suuraan maa agartan kanasi. Dishkaatti. Ajjeechaan uummata Salaalerraa haa dhaabatu. Hundi keenya uummata Salaaleef sagalee haa ta'an. Anaa nyaatu Salaalee koo ajjeechaan gar jabinaa daran sitti hammaatullee anaani duuti gar malee uummata keenya irraa dhaabbachuu qaba. Akka hoolatti qalamuu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kanaaf uummata keenya Salaalee irraa ajjeechaan haa dhaabbatu. Uummata koo Salaalee mormi kee citee morma kootu citee uummata keenya irraa hacuucaan akka malee duuti akka malee billaadhaan qalamuun horiidhaaf malee namaaf waan hin taaneef uummata keenya irraa du'e akka malee dhaabbachuu qaba. Ajjeechaan uummata koo Salaalerraa haa dhaabatu. Kaleessas du'aa turre arras du'aa turre ajjeechaan uummata koo irraa haa dhaabatu Salaaleef sagalee haa ta'an. Har'a uummanni nagaa ba'ee galuu hin dandeenye. Uummata nagaatu qeesaa irratti du'aa jira. Ajjeechaan gara jabummaa uummata Salaalee irratti ta'aa jiru nurraa dhaabbachuu qaba. Duuni uummata Salaalee irratti kan raawwatamaa jiru nurraa haa dhaabbatu. Hundi keenya uummata Salaaleef sagalee haa ta'an. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa akkuma beekamu uummata Oromoo Shawaa Salaalee keessatti gochaa suukanneessan gochaa jibbisiisan irra ga'uun isaa uummanni hundi Oromoo hundinuu bareetii kan jiru. Egaa haa ta'u malee jechuudha kutaawwan Oromiyaa keessatti har'a yuunivarsiitii Arsii Amboo kutaawwan 11 keessatti jechuu hin dandeenya jaalala uummata Shawaatiif qabaniif haala kanaan hiriira nagaa bahuudhaan ajjechaan uummata Shawaa irraa hafu ajjechaan Oromoo irraa hafu jechuudhaan gadi baanii hiriira nagaa ba'anii uummata Shawaatiif mirmachaa kan jiran kutaawwan 11 keessaa warroonni haala kanaan uummata Shawaa cinaa dhaabbattan dhugaa guddaa galatoomaa baay'ee nama gammachiisa. Uummata Shawaa homaallee godhuu bartan gargaaruu irree baatan hamilee isaanii akkanatti ol kaasuun keessan waan baay'ee nama gammachiisudha. Baay'ee itti gammannee jirra galatoomaa isiniin jechuu barbaadna. Egaa jechuudha uummanni kutaa biraatu yeroo akkatti haala kanaan
hiriira nagaa bahee sagalee ummata shawaa salaaletii ta'u artistoonni Oromoo kan Finfinnee keessa jiran tokkichi yoo gadi bahee ummata salaalee kanaaf ummata ganda isaa kana ta'e sagalee maali rakkoon jiru kun gaafeeki kan akka Tiqaas Tafarii kan akka Undaalam baay'eetu jiru kana maqaa isaanii kan hin beekne waamuu kanan isin hin dandeenye kan akka isaanii kun eessa jiru yeroo ganda biraatirraa sagalee ummata kanaa ta'an isaan maaliif gadi ba'anii ummata isaanii ollaa isaaniitiif sagalee hin taane kun anaaf gaafii kiyya dhugaa waaqa rabbi artistoonni Oromoo kun jechuudha yeroo koonsartiin tokko uumame yeroo bishaan wayii bahee bakka wayiititti iddoo bareedaa iddoo akka amma Finfinnee bareechanii Finfinnee keessa qofa argisiisan kan manni gandatti gara biyya biraatitti naannoo Wallaggaatti Shawaa keessatti akkasuma naannoo Booranaa Arsii keessatti kan dhumu sagalee kan hin taane iddoon tokko bishaan wayii bahee yookiin turistiidha kan jiraatu wayii osoo jiraate makiinaa babbareedaa qabate hundisaa achitti argameet viidiyoo liivirra galee waraabaa poosti godha. Garuu amma hanumti jechuudha kanumti poosti gochuu barbaade illee gootota duraan jiran kan akka Haacaaluu kan akka Taaddasaa Birruu akkasitti sirboota isaaniitiin wal qabsiisee sirba inni duraan baasan wal qabsiisee sagalee ta'aa jira. Kun jechuun maal jechuudha ofii keetii yoo gadi baatee dubbattee sagalee taate maaltu sirraa hir'ataa maal waan baay'ee nama gaddisiisudha asirratti jechuudha. Egaa jechuudha namoonni tokko immoo waa'ee gootota darbanii Haacaaluu Hundeessaa seenaa har'a ittiin nu boonsu hojjetee darbe. Addunyaa kanarraa illee darbu seenaan isaa yoomillee hin badu Oromoo fuulduratti Abiyyee fi Lammaa Magarsaa fuulduratti yaa lammayyaa Abiyyee yookaan narraa dhuguu yookaan qeerrottan iyya jedhee isaa fuulduratti kan uummata isaatiif sagalee ta'ee du'eedha. Fakkeenyaaf jechuudha viidiyoo wasan inni darbullee seenaan isaa kan inni hojjetee darbe har'a nu fuuldura ta'a. Isarraa fakkeenya fudhachuu qabdan. Kanaaf dhugaa waaqa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ani garuu viidiyoonni maybe ani arguu dhabuu ta'uu danda'a. Dhiifama garuu artistoota Oromoo Finfinnee guutanii jiran komii akka kiyya akka fayyiseetitti jechuudha komii guddaan irraa qaba. Yeroo uummanni ollaa isaatitti du'u kan sagalee gadi bahee hin taane maal hojjeta? Aduu albamiin isaa eebbifamu qofaaf of qopheessee taa'a. Aduu sirba isaa hojiirra oolfatu qofaaf of qopheessee taa'a. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Garuu uummanni kutaa biraa uummanni kutaadhaan haala kanaan barattoonni yuunivarsiitii irraan wal qoodanii tokko shaniidhaan wal qoodanii uummata Shawaa uummata Salaalee haadha Salaalee Boossee cinaa dhaabbattan guddaa galata qabdanii galatoomadha. Galanni keessan dachaadhaan isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Iddoon dogongoratti dhiifama naa godhaadha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumuraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.